lubbuu isaa ilmaan isaatiif kennu irraa kan ka'e jaalala kanaa olii eenyumaafuu hin qabu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 14. Yesus magaken magan kodat gara kona nyata man ke bayate Yesus magaken magan kodat wa ikof madofte igdem Yesus magaken magan kodat gara kona nyata man ke bayate Yesus magaken magan kodat Naftate gidera unduma wae fofsite lutike duako anbisem karate jirenya naftate robudi kakete lutike duako anbisem karate Enya naftate robudi kakete aykof madofte igdem dir rakera bakon afate oltem fanno kera ngara kona nyata olman ke Yesus magaken magan kodat gara kona nyata olman ke bayate muziko magaken magan kodat Bako kan durse furate sidam nabbeko arge guya hara bara efifama yomuan kan kete sinan wamama arge guya hara bara efifama yomuan kan kete sinan wamama ayko
fannoo keerraa garaa koo na nyaata oolmaan kee baay'ate Yesuus maqaa keen maqaan koo addaate garaa koo na nyaata oolmaan kee baay'ate mootii koo maqaa keen maqaan koo addaate Moddeen beekuu dhugee taliila kee beela'een dadhaboo ija keen argee lapheen koo hangaaree qoondateem si biraa nannaala maqaa keen jireenya samiirraa lapheen koo hangaaree qoondateem si biraa nannaala maqaa kee jireenya samiirraa waa'ee koof madooftee dhiigdeemdeerra keerraa ba'aa koo naaf baattee oolteem fannoo keerraa garaa koo na nyaata oolmaan kee baay'ate Yesuus maqaa keen maqaan koo addaate garaa koo na nyaata oolmaan kee baay'ate mootii koo maqaa keen maqaan koo addaate Addaam jaalalli taasiin jedheem keessi koo maqaa kee yoon waamu salphataan baan koo fuula koorraa ifaa Yesuus maqaan kee keessa koo haaressee qulqulluun dhiiga kee fuula koorraa ifaa Yesuus maqaan kee keessa koo haaressee qulqulluun dhiiga kee waa'ee koof madooftee dhiigdeemdeerra keerraa ba'aa koo naaf baattee oolteem fannoo keerraa garaa koo na nyaata oolmaan kee baay'ate mootii koo maqaa keen maqaan koo addaate garaa koo na nyaata oolmaan kee baay'ate Yesuus maqaa keen maqaan koo addaate waa'ee koof madooftee dhiigdeemdeerra keerraa ba'aa koo naaf baattee oolteem fannoo keerraa garaa koo